Ab jireenya naga jirta. Nagaa galata rabbi guyyaa akkam. Ittaana ajaja waraan bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessaa waraani keessanii maal gubbaa jira? Sadarkaa maalirratti argamtan saate amma? Egaa akkuma beekamu waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kamiyyuu lolumatti ture lolatti jira. Ammas lolumatti jira. Ammaan tanayyuu bakkee garaa garaatti lola jira. Itti fufee jechuudha. Loli kun eesfaa godhamuu jira? Akka zoonii isaan bulchuu jirtanii zoonii jiddu galeessaa eesfaa loluu jirtan saate amma yeroo amma? Egaa giddu galeessa Oromiyaa bakki itti lolaa hin jirre hin jiru. Torboonotuma kana keessa lixa Shawaa Gindibarat Kaachii fi naannoo Gurraa Jarjaraa jedhamutti lola taasifameen waraanni raayyaa ittisa biyyaa jedhamu kan harkaan qabame hin jira. Meeshaaleen hedduullee booji'amaniiru. Achuma Gindibarat naannoo magaalaa Qilluxxee jedhamutti illee lolli guddaa ture. Achitti illee diinarraa qawween hedduu hiikamee jira. Gama biraatiin godina lixa Shawaa aanaa Amboo magaalaa Amboorraa deemsa miilaan sa'aatii tokko hin caalle laga naannoo Dabbiis jedhamutti lola ta'een hedduu ajjeesuudhaan hedduu madeessee qawwee hedduu hiikee jira. Achuma aanaa Amboo ganda Tulee naannoo Bokkuu Tulee jedhamutti kaaffii Tulee seenee da'annoo keessaa baasee qawweelee hedduu kun injifannoo galmeessee jira. Aanaa Jibaatitti illee akkasuma lolli ture. Aanaa Sayyootti illee ture. Guyyumarraallee aanaa Midaaqanyii magaalaa Baallammii magaaluma aanaa Midaati achitti illee lolli guddaan geggeeffame. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa ispeeshaalii naannoo nuti keessa sochoonu keessatti bakka hin jirre hin jiru. Lolaa jira, bobba'aa jira. Egaa aadaa waraanaa keessatti immoo waraanni bakka akkasii jira, iddoo akkasii seeneera jedhamee hin ibsamu. Kanarraa kan hafe waraanni bilisummaa Oromoo hojiitti jiraachuu, bakka hundaa lolaa jiraachuu, injifannootti jiraachuusaa kun ifaa jechuudha. Ayyeme qondaaltota waraan bilisummaa Oromoo keessaatiin tokko yeroo ammaatti TPLF walii walitti dhufeen uumachuu keessanii wal qabatee mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti san qeeqa ture. Walitti dhufeen TPLF waliin ijaarrattan gubbaatti maal jechuu barbaadda? Maaliif walitti dhuftani? Waan dubbachuu dandeet qabda? Waraanni bilisummaa Oromoo yookaan immoo hoogganoonni keenya akka dhaabaatti dhaabni waliigaltee inni godhu dhaabota yookaan immoo jaarmiyaalee sirna kana hundeerraa kaasuu keessatti kallattii garagaraadhaan waliigalteen godhaa alliyaansiin godhaachuudha. Gama siyaasaatiin haa ta'u waraanaan haa ta'u tumsa garagaraa hin geggeeffata. TPLF qofa osoo hin taane Beenishaangultu jira, Sidaamaatu jira, baay'eedha. Warra kana wajjin waliigaltee godhee waliigalteen goon waliigaltee waraanaati. Sirna kana diiguudhaaf impaayera kana diignee sirna nama nyaataa, cunqursaa, saamichaa kan dhabamsiifne hiree uummanni biyya kanaa Oromoo dabalatee sabaaf sablammoonni impaayera kana keessatti qawween ukkaanfamanii jiran kana bilisummaa gonfachiisuudhaaf biyya isaaniirra nagaan akka jiraatan gochuudhaaf waliigalteen hin taasifamaa jechuudha. Kanaaf wanni kan TPLF addatti afarfamee odeeffamuuf biyya kana keessatti humna ta'ee mootummaa kana kan raasaa jiru DFP fi woboodhaa jechuudha. Sodaa kanarraan kan ka'e waliigalteen kun isaan yaaddesse malee waraanni bilisummaa Oromoo isaan qofa faana osoo hin taane dhaabbilee waliin lolaa ture walumaan lolaa jira jechuudha. Kun waan dirree jiru jechuudha. Sodaa kanarraan kan ka'e mootummaan raafamee injifatamuun gama siyaasaan dippiloomaasiidhaan waraanaan isa mudate kanaaf piroopagaandaa kaasee madaa kaleessa warri Oromoo madeessan kana warratu akkam ta'ee jedhee kaasaa jechuudha. Yoo madaa taate TPLF waggaa 27 Oromoo madeessite sabaaf sabni biyya kana madeessite caala sirna amma aangoorra jiru kanatu aalmaatti uummata ajjeesaa jira, uummata saamaa jira. Sirni kun immoo sirna dhabamuun irra jiru. Kanaafuu seetan illee mootummaa kanarratti qawwee yoo kaase sirna kana diiguudhaaf mormii irraa qabnu jechuudha. Ayyee TPLF waggoottan 27 turan armaan dura ajajaa waraan bilisummaa Oromoo waliigalaa Abbaa Kumsaa Dirriba Lammeessaa yookaan Jaalmarroon dubbate ture. TPLF waggoota baay'eef Oromoo miidha turte sunis hin irraanfannee jedhe ture. Amma TPLF waggaa 27 lolaa turtanii namantani amma deebanii nu ganan jettanii hin shakkitanii?
sodaa DDS yookaan sodaa ebeluu kan jedhu waraanni bilisummaa Oromoo sodaa akkasii of keessaa qabu. Kaleessa gonaatis akkasii nurraa qaban qaban lolaa turre kaleessa. Har'a immoo isaan bakka sana hin jiranii jechuudha. Bakka isaan addeeffannee dura dhaabbanne lollu hin jiru. Aangoo kan harkaa qabu sirna isa kanaa jechuudha. Sirna amma aangoo harkaa qabu kan uummata ajjeesaa saamaa gidirsaa jiru kana duulli keenya qabsoon keenya inni kallattii namaa isa irratti jechuudha. Malee DDS kaleessa Oromoo hin saamne hin ajjeefne godaannisa irratti hin raawwanne jechuu miti jechuudha. Kanaaf amma garuu haala qabsoon Oromoo keessa jirtu haala impaayirri kun keessa jirtu murteessaan sirna amma aangoo irra jiru jechuudha. Amma akka waliigalaa TDF yookaan humnittis Tigraay gar kaaba gulaanii loltoota mootummaa baay'ee push godhuu dubbatama. Magaal dasee dabalatee bakka hedduu baay'ee qabachuusaa dubbatama. Waraani keessan waraani bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaa iddoo tanfa qabaatti. Magaal yookaan aanaa akkam farka qabam. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kanaa keessumaa naannoo lixa shaggar keessa socho'u bakkee jirurratti amma osoo hin taane yoo xiqqaate baatiiwwan hedduudhaaf bakkeewwan hedduu to'annoo jala galchee jiraa jira. Fakkeenyaaf Gindi Barat irra caalaa, aanaa Ilfataa, aanaa Midaaqanyii, aanaa Amboo gara Waddeessaa, Abuunaa Gindi Barat, Dirree Injinnii, aanaa Jibaat, Tayyoo, magaalaa xixiqqoo kan mootummaa waraanni mootummaa haga ta'e keessa jirturraa kan hafe waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfannoosaa jala oolfataa ture amma immoo daranuu jabeessee itti jiraa jechuudha. Ittaanaa ajajaa waraan bilisummaa Oromoo zoonii jiddugaleessaa aabbi jireenya mee TPLF yoo fudhannee magaalota gugurdoo mootummaa naannoo Amaaraa jala jiran baay'ee dhuunfatanii ufiin bulchan agarra. Waraanni bilisummaa Oromoo aana waan dabarta magaala gugurdoo fa'aa kontirool yookaan dhuunfachuuf irratti xiyyeeffateen hojjetachuu. Wanni na jenneef hin jiru nuti akeekni keenya magaalaa aanaa yookaan magaalaa guddoo godinaa to'achuu osoo hin taane guutummaa Oromiyaa dhuunfachuudha. Guutummaa Oromiyaa dhuunfachuudhaaf immoo bakka nama dhaabbee itti haasa'u giddugala Oromiyaa lixa shaggarii miti as dhaabadhe boru Finfinnee seenaa osoo hin taane dhawaataan kan nuti gochaa jiru lola. Lolli immoo taphaa miti guyyaa tokko kaatee baabura qabattee yookaan konkolaataa qabattee kan magaalaa seentuu miti jiru. Hin loltaa diina of jalaa kaasaa deemta lafa deemtu sanatti immoo dhuunfannoo keenya lagootee caasaa kee irra diriirsitee uummata eegumsa gochaa lolli fuulduratti deemaa jiru. Akka kanatti malee har'uma kaasee DDF dafee waan to'ateef naannoo Amaaraa waan fudhateef nuti naannoo Amaaraatti akka warra deemutti hin jiru kan lolaa jirru Oromiyaadhaa fi kanaaf bakka amma jirrurraa bakka amma to'anne irraa gara fuulduratti ni deemna jechuudha. Kanaaf shakkiin hin jiru. Finfinnees ni dhuunfannaa jechuudha. Guutummaa Oromiyaa dhuunfachuutti jirra malee bakka tokko bakka lama dhuunfannee taa'utti hin jirru gara fuulduraattis itti deemuu kan jiru jechuudha. Mee amma akka odeeffannoo qabdanii garee waraana Tigraay yookaan Tigraay Defense Force waliin wal dubbiftanii waraana irratti akka wal gargaartan agriimentii uumtanii jirtanii. Waraanni Tigraay kun sadarkaa inni gubbaa jiru qub wal qabdu sadarkaa inni gubbaa jiru kan odeeffannoo walii qabdu. Sana sadarkaa waraanni Tigraay irra jiru hoogganoota dhaabaa yookaan immoo qondaalota olaanoo warra dhimma kana beekan yoo gaafatte haala kana siibsuu danda'an. Yani garuu akka waraana bilisummaa Oromoo zoonii kanaatti siibsuu irraa kan hafe kan darbee siibsuu hin danda'u jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kaaba walloo keechocho yookaan kaaba Itoophiyaa walloo kamisee keechocho magaala kamisee dabalatee magaala hedduu dhuunfachuusaa dubbatama. Waan kana immoo oduu qabda. Waan kana jaallan achi jiran irraa hagan odeeffatetti injifannoon cululuqaa akka jiru meeshaalee gurguddaa kan akka dishkaa baazuqaa snaaperii bireenaa kanneen dabalatee hiikaa akka jiranii jaallan irraa odeeffannoon hin qaba. Garuu kanallee qaamaan achi taa'ee akkanii sana ta'ee bakka akkasii lola ta'ee akkatti dhuunfannee akkatti boojinee kanasiin jechuu hin danda'u guyyoo. Mootummaan Itoophiyaa kun sadarkaan inni gubbaa jiru kun nam siyaasaan Itoophiyaa akkamitti ilaaltu? Siyaasaan mootummaan biyya bulchu keessatti argamu kana. Akkuma walumaanuu argaa jirru qaamaan keessa jirra akka beeknutti sirna Itoophiyaa impaayirri kun impaayira duute kana duuteef immoo warri boo'ichi hin galchu kan du'e awwaalu amma awwaalcha tafee jechuudha. Kanaaf tumsitoonni mootummaa boo'aa jiru. Boo'ichi immoo sirna nama nyaataa fi cunqursaa du'e kana galchuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu furmaanni isaa maali? Awwaaluu qofa. Awwaaluudhaaf immoo waraanni bilisummaa Oromoo itti jira jechuudha. Mee dabalataan mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaatti deddeebiin waliigaltee biyyaalessaa tolchuuf karoorfadhee jedhee waliigaltee mootummaan biyyaalessaa godhuuf kan akkamiin laaltan hin fudhattanii san? Har'aa miti
addi bilisummaa Oromoo yeroo chaartara irraa kaasee karaa nagaa qabsoo kana xumuruudhaaf yaalii inni godhiin hin jiru. Yaaliin kun immoo mataa jabinaa fi shira mootummaa Itoophiyaa yeroo aangoorra ture haga ammaa aangoorra jiraniin kajanqamaa ture jechuudha. Nagaatti namanna nagaa fiduudhaaf qawwee kaafne jechuudha. Mootummaan kun immoo karaa nagaadhaan mariidhaan gattaa'ee ni taasisa yoo jenne hin taasisu waan waliin beeknu jechuudha. Lafa qawwee walitti dhukaasaa jirrutti lafa mootummaan humna qabu lafoorra qilleensarra bobbaasee lola geggeessaa jirutti kuni waan fakkaatu miti jechuudha. Amalanni baroota hedduu fi hagaarraa ammallee itti jiru kun keessumaa mootummaan amma aangoorra jiru sirni PP amma aangoorra jiru kun shira inni waggoota 3 arfan darban keessatti waraana bilisummaa Oromoo irratti dalage akeektu qabu furtuu rakkoo karaa nagaa kan inni qabu osoo hin taane mootummaa shiraatii jechuudha. Mootummaa shiraa kana faana immoo kana haasa'uun waan yaadamuu miti. Irda deebiin mootummaanii loltoota keessan dhabamsiisu dubbata. Loltooti shanii hagan harka kennatte, hagan ijjeefamte, hagan harka kennamte jedhanii yeroo baay'ee miidiyaan ibsa kennan. Loltooti baay'een isan irra ijjeefamuun kun dhugaa yookaan isan dadhaba dhufuun mootummaan isan miidhuun kun hagam dhugaa? Olola mootummaanii waraanaan gaafa dadhabu siyaasaan gaafa kufu dinagdeedhaan gaafa kufu propagaandaatti ololatti dhimma ba'a. Ololli kun immoo olola hin jirre waan isaan olola oofan kana lafarratti gaafa argitu yoo waraana keenya kadhabamsiisan taate lafa waraanni bilisummaa Oromoo amma dhuunfate kana waraanni mootummaa eessa dhaqe waraanni keenya yoo dhume kuni waan dharaati jechuudha. Gama biraatiin immoo waraanuma isaanii keessaa yookaan immoo dabballootuma isaanii keessaa leenjisanii waraana bilisummaa Oromoo fakkeessanii yeroo tokko tokko ni dhiyeessu. Waraana ajjeesan sana waraana booji'an sana kan harkaan qaban sana gadi fuudhanii maan agarsiisin hin jiru jechuudha. Kijiba wanna kijibaa akkuma karasiin jedhe warri aduu eebetta warra du'e kan immoo boo'aa jiru. Boo'ichi kun boo'icha sobaati jechuudha. Kanatti naguuguudhaan malee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa sadarkaan dandeettiin inni irra jiru olaanaa jechuudha. Kanaafuu lolee itti milkaa'aa jira jechuudha. Kanaaf mootummaa waan kijibaa duruu amala isaati kanarra waan ilaalan illee miti. Yeroo baay'ee deddeebiin loltoota leenjisuu keessanitti dubbatama. Bakka baay'ee loltooti jajjabee waraanni bilisummaa Oromoo jajjabee leenjisedhanii suuraaleen viidiyoon gargaraa gaafiif deebiin gargaran godhama. Loltoota baay'ee leenjisuu jirtan namooti gariin ammoo akka sadarkaa loltootichi ittiin leenjisan kana waraanni bilisummaa Oromoo key area strategic boota bakka hedduu qabachuu hin dandeenye dhani qeeqee ka'uu jira. Tanirra maal jetta? Egaa waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu bilisummaa Oromiyaatiif lola, walabummaa Oromiyaatiif lola. Kana keessatti immoo waraana leenjiftee gurmuu kee jabeessitee diinaan loluun fardii waan ta'eef inni kuni hojiiruma idilee waraanni bilisummaa Oromoo itti hojjetu jechuudha. Gama biraatiin garuu gaaffii ammatti bakka istiraatejii ta'e qabachuu hin dandeenye gaaffiin qabu tarii warri haala waraanni bilisummaa Oromoo itti jiru hojiin guyyaa guyyaan itti jiru quban qabanii kanaaf kaasuu danda'u jechuudha. Warri waan akkasii kaasan kun waraanni bilisummaa Oromoo maal hojjetee maal tanqatee yoo bira taate bira qabsoo Oromootu kana kaasa taate waraana bilisummaa Oromoo akkattiin gaafa komatan isaanoo dirqama Oromummaa isaanii dirqama biyyi kun isaanirraa feetu maal ba'anii isa kana warri ilaaluu malee warrumti deebisuu malee jechuudha. Haa ta'uti garuu waraanni bilisummaa Oromoo akka ammatti deemaa jirutti itti milkaa'aa jira, injifannootti galmeessaa jira. Gara fuulduraatti illee kanaa olitti guutummaa Oromiyaa dhuunfachuudhaan uummata Oromoo roorroo fi gidiraa kana jalaa baasuudhaaf kan itti deemaa jiru kan ittillee milkaa'uu jechuudha. Mee akka waliigalaatti naannoo qabattan keessatti aanaalee magaalota yookaan gandoota qabattan keessatti dabballoota mootummaa loltoota mootummaa yookaan warra mootummaaf hojjetu waliin walitti dhufeenyi keessan maal fakkaata? Akkamii waliin ooltanii buluu jirtan? Bakka sochii waraanni bilisummaa Oromoo amma dhuunfatee jiru keessatti caasaan mootummaan qabu hin jiru. Haa ta'uti garuu kanneen kaleessa mooraa mootummaa keessa dhaabbatanii milishaa irraa jalqabee waraana irraa qabee warri keessaa fakkaachuu jiran warri nagaa maatii galuuf jiru galaa jennee warri galan jiru warri immoo hidhannoo isaaniitiin gara keenyatti dhufanii harka kennatanii nagaadhaan dhufanii waliin leenji'anii waliin har'a lolaa jirullee ni jiru. Bakkeewwan garaagaraa waraanni bilisummaa Oromoo itti hojjechaa jirutti immoo hojii nagaa uummataa eegsisuu keessatti uummata ittisuu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo hojjechuutti jira. Warra hojjetu faana ammallee hojjechuudhaaf qophiitti jira. Waamicha illee gochaa jira. Waamicha kana dhagee ilmi Oromoo ani Oromoodha jedhu Oromiyaadhaaf nan du'a jedhu inni Oromoo nan laallata kan jedhu wajjin hojjechuudhaaf qophiidha. Ammallee mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo kan waraana bilisummaa Oromoo hoogganamu banaadha jechuudha. Mee bakka baay'ee aanota waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfate keessatti bakka hedduutti
tajaajili mootummaa addaan cite jira. Geejjibi hin jiru, barnooti hin jiru, barattooti addaan diigamte, uummati baadiyyaa magaala dhufuu hin dandeenye, uummati gargalee duhee jira. Kanaaf ammoo mootummaan itti gaafatama san tolche. Maqaa keessaniin uummati miidhuu jira. Shaneetti uummati daraaree uummatis shan of keessa qabatee jedhanii koomii akkana akka armirran maal jetta? Lubbuu uummata keenyaaf kennine wareegama kaffalaa turree kaffalaa jirra. Bakka lubbuu uummata keenyaa kenninetti lafa uummata keenyaaf dhiiga keenya dhangalaasaa lafee keenya cabsaa jirutti uummanni keenya akka miidhamu hin barbaannu jechuudha. Kuni ifa galaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaati biyya isaatiif otoo akka uummanni rakkatu akka inni gidiramu hin fedhu. Gidiraa sana oolchuudhaaf rakkoo sana oolchuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo har'allee waan danda'uun ogummaa qabuun muuxannoo qabuun beekumsa qabuun uummata gargaaraa jira. Lafa mootummaan baqatee keessaa ka'e gargaarutti jira jechuudha. Namni hin baranne ofiifis biyyaafis akka hin taasisne uummata keenyatti illee uummanni keenya akkaataa isaa danda'uun bakkee isaa danda'utti deemee akka maratu tolchuutti jira. Mootummaatu itti yaadee uummanni bakka akkasii naannoo waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfatee jiru keessatti isaan deeggartootaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromooti jedhee manneen barnootaa irraa cufee, manneen yaalaa irraa cufee, tajaajila garaagaraa irraa kutee kan rakkisaa jiru mootummaadha malee waraanni bilisummaa Oromoo waraana Oromooti, waraana uummataati. Waraanni uummataa immoo badii akkasiin dalagu, badii kana ni balaaleffata, ni balfa, dura dhaabbata ittiin morma kanaafis lolaa jira. Yeroo baay'ee akka dhageenyutti mootummaan Itoophiyaa loltoota raayyaa ittisa biyyaa dabalatee, milishooti dabalatee, poolisii naannolee dabalatee waraan kaabarra xiyyeeffachuun namoota baay'ee achi erga loltooti baay'een achi miidhamu quqqabna. Namoonni tokko tokko akka jedhanitti yeroo ammaa waraani baay'een Oromiyaa keessa waan hin jirree fi yeroon kunini waraan bilisummaa Oromootiif mijataa jedhan. Loltooti mootummaa baay'inaan Oromiyaa keessa hin jiru sa'aatii amma kasan lolani. Nuti warri dirree lolaarra dhaabbannee argaa jirru waraanni mootummaa kan yeroo kamiyyuu caalaa lakkoofsaan guddaa ta'e bobba'ee socho'ee yeroo inni itti lolaa jirurra jirra jechuudha. Waraanni Oromiyaatti isa hin jiru otoo hin taane hin jira. Kan kanaan duraa caala jira. Har'a waraanni jiru garuu waraana haamilee qabuu miti. Waraana akka kaleetti filoo dhaabbatee fi loluu miti. Kanaafuu lollee muuxannoo qabnuun dandeettii qabnuun lollee injifachaa jirra ittiin hirkaa jirraa jechuudha. Malee waraanni baay'inaan kan durii caalaa dachaa meeqa Oromiyaatti bobbaasee jiraa jechuudha. Bakka baay'eetti iddoo wal waraana jirtanitti uummati nagaa afaan ijjeefamuu dubbatama. Fakkeenyaaf Wallagga keessatti Oromiyaa kutaalee akka adda addaa bakki san keessa sochootanis dabalatee mootummaan ammoo gaafitan armaan durallee sillee gaafadhe jira. Ajajoota waraan bilisummaa Oromoo olaanoo baay'ees gaafadhe jira. Uummati nagaa ijjeessan cuf mootummaan shanee yookaan juntaa'edha. Uummati nagaa ijjeeftanii beektu ijjeesuu jirtu ammallee deebi'ee gaafadha. Guyyoo nuti uummataaf du'aa uummata ajjeefnu kana waan uummanni keenyallee bareechee beekuu jechuudha. Waraanni mootummaa ajajaan ajjeesa. Gaafa injifatamee waraanni irraa dhumatee meeshaan irraa hiikamee gaafa dallan uummata nagaa ajjeesaa deemaa jechuudha. Dubartiin osoo namni, ijoolleen xixiqqoo osoo namni, jaartiin osoo namni nama ajjeesutti jiraachuu. Kun immoo gaafa ajjeesu gaafa injifatamu gaafa meeshaan gurguddaa irraa hiikamu. Kana dallansu isaarraan kan ka'e uummanni kun akka inni waraana bilisummaa Oromoo duukaa hin dhaabbanne duukaa hin deeggirre gochuudhaaf waan mootummaan abdii kutatee godhu malee waraanni bilisummaa Oromoo akeeka uummata nagaa ajjeesuu hin qabu. Uummata kanaaf du'a waraanni uummata kanaaf du'aa jiru immoo uummata nagaa hin ajjeesuu jechuudha. Kun mootummaan hojii isaa ofii hojjetee mana uummataa gubaa jira. Yoo kana guyyaa lola deeggarsaa akkuma qarasiin jedhe kaan Amboo keessatti Amboo adeemsa sa'aatii tokko xuletti lola geggeeffameen mana galma waaqeffannaa uummanni naannoo sanaa itti waaqeffatu dabalatee manneen uummataa dabalatee erga guggubanii booda nama nagaallee karaa irratti ajjeesanii jechuudha. Abuunaa gindi baratitti akkasitti ajjeesanii jechuudha. Manneen hidhaadhaa baasanii gara sochii waraanni bilisummaa Oromootti jirutti dhiyeessanii nama ajjeesanii gataa jiru jechuudha. Giddu gala Oromiyaa kana keessumaa lixa shaggar keessatti ajjeechaa humnaa ol ji'oota tokkoo fi lama darba keessatti akka malee hammaate kana kan raawwachaa jiru waraana mootummaati. Waraana mootummaa immoo ajajee kan ajjeesisaa jiru mootummaa amma jiru kanaa jechuudha. Walti dhufeenya isan garee addi bilis baasaa uummata Tigraay yookaan Tigraay Defense Force waliin uummatan irratti Ameerikaan dhiyootan ibsa kennite jirti. Ibsa kenniteeni oolaa fi waraan bilisummaa Oromootii fi gareen Tigraay walti dhufeen uummata diiguu qabdi jedhan. Waan kan itti amantu yaada Ameerikaa kanaan maal jettu? Ani egaa isa kana odeeffannoo hin qabu konnekshinii keessas hin turre hin dhageenye wanna sana gaafa dhaga'ee akka
gaabii bakka jiru kana gaafatee gaafa deebii kennuu danda'a malee har'a deebii kennuu hin danda'u. Warri dhiibee dhufee jira. Waraani kuyyoo dhufee Tigreen deebiftee uummata Oromoo garboomsitii sodaan jettulleen hin jirti. Isan akkam ettan harmi irratti deebine Tigree jala bullumoo waraani bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif waan adda fidennee eeganna. Egaa guyyoo waraanni bilisummaa Oromoo eenyumaanuu biyya kana keessa haa ta'u biyya biratti haa ta'u Oromoo cunqursee hacuucee bukkaamseen bulcha jedhu kamiyyuu waraanni bilisummaa Oromoo hin eeyyamu waan hin eeyyamneefu qawwee kaafnee lollaa Tigree kaleessa lolaadhuma turre bilchiginaa sarara lolaadhuma jirra lollee immoo ni injifanna itti milkoomna eenyumtillee Oromoo Yang jangan kolonial pada teroris ayo waraanni bilisummaa Oromoo sodaa kanaaf hin qabu hin eeyyamulle jechuudha. Jalqaba irratti Itoophiyaan doote jirti awwaal qofa tafaa jette jirta. Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ammoo mootummaa haaraa hundeessee waggoota 5 dhufuuf fedhe karoora baafachuu jira. Mootummaa Abiyyi Ahmadiitiin maal jetta? Du'a sana dhumaatu beektaa aga lubbuun keessaa baatu numa dhidhiittata. Dhiittatti yookaan lubbuun keessaa baate san biyyootti deebisuu malee namni akkuma siin jedhee mootummaan hin jiru maqaa jiraa jechuudha. Maqaan hara kiiloo jira hara kiiloo taa'ee murtii ajaja nam tokkee yeroo dabarsurra jira malee akka mootummaatti mootummaan gaafa jiru caasaa jira. Caasaa mootummaa federaalaa haga dakaatti jira jechuudha. Caasanarra dakaa hin jiru diigame dhuma dheeraa jechuudha. Kanaaf mootummaa kana yoo amma kaanee akka Oromootti har'a Tigreen ananii injifannoo itti faarfamaa jirtu itti akka malee afarsaa jiran akka TDF tonoon taane rooroon irra gahe akka Tigreetti akkuma Tigreetti lolaa jirti. Oromoonis akka waraana bilisummaa Oromoo qofatti loluu osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo qawwee harkaa qabaa lolaa jira diina isaa irratti injifannoo argamsiisaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gabrummaa jala jiru kan gabrummaa jala jiru uummata keenya uummanni keenya immoo gabrummaa kana jala bahuudhaaf akka Oromootti hidhatee loluu isa hidhatee deeggaru waan gochuu danda'u gaafa godhe wanni inni gochuu hin dandeenye jiru jechuudha. Gaafa Afrikaa keessattuu uummanni Oromoo uummata dhiibbaa uumuu danda'udha jechuudha. Uummata sirni impaayera kanaa isa koloneeffachuu miti. Isatti buuyyuu hin dandeenye. Oromoon dammaqee jira. Waraana isaa jabeessaa jira. Haa ta'uuti garuu galii barbaade walabummaa isaa gonfachuudhaaf bilisummaa isaa mirkaneeffachuudhaaf Oromoon akka Oromootti loluu qabaa jira. Gama taa'ee gamana taa'ee waan saba gargarti qabsoo keenya laamjes hojjechuurraa yoo dhaabbatee akka Oromootti lole akka Oromootti yoo qabsaa'e wanni inni hin injifatiin hin jiru jechuudha. Mootummaan immoo akka kaleessaa kanatti Oromoon bulchaa Oromoon cunqursa nana tuutaa nanu kaamsa jedhurra hin jiru jechuudha. Mootummaan akkasiin jiru. Ayyee mootummaan Itoophiyaa ammoo yeroo baay'ee deddeebiin maal jedha uummati Tigrees wal gurmeessaa akka saba isaan loluu jira. Mootummaan ammaan tan bulchu mootummaa Oromooti. Oromoo wal waraanuun qabu tokkummaa waliin dhaabbachuu qaba. Uummati mootummaa ofii tiffachuu qaba yaamichi jedhu mootummaan naannoo Oromiyaa waajjirri bulchiisaaf nageenya yaamichi godha jedha. Garee biyyi bulchuu jirtu paartii bilxiginnaa waliin obboleeyyan jetteen yaaddu akka waraan bilisummaa Oromootti. Dhiigaan Oromoo ta'uu isaanii miti jechuudha. Yoo dhiigaan Oromoo taatee sirna kaleessa Haile Sillaasee keessa dargii keessa Oromoo hedduutu ture. Warri Oromoo ajjeesa obboleessa Oromoo miti diina Oromooti. Warri Oromoo ajjeesaa jirus diina Oromooti malee obboleessa miti fira Oromoo miti jechuudha. Kanaafi mootummaan aangorra jiru mootummaa Oromooti wanne Abiyyi Ahimad dhiigaan Oromoo ta'uu danda'a. Oromoo ajjeesaa jira garuu Oromoo ukkaamsaa jira Oromoo fixaa jira. Kanaafi mootummaan kun mootummaa Oromooti jechuu hin dandeenyu. Diina Oromooti. Kan Oromoo ajjeesu kan Oromoo saamu kan Oromoo hidhu kan Oromoo saamu diina Oromooti malee fira Oromoo miti jechuudha. Yoo tan dhaabbatii Mark Zuckerberg hammaan tan maqaa kaampaanii isaa meettaa jijjiirate waraanii bilisummaa Oromoo dhaabbilee hamoo jechuun fuul feesbuukii akka hin fayyadamne isa nugguree jira. Waan kan dhageette yoo dhageette ammoo asirra waan jette qabda. Ani sadarkaa odeeffannootti sooshaal miidiyaan kanarraan argaa dhugaataatu tarataatu hin beeku yoo dhugaa taate fuula feesbuukii cufuu danda'a garuu qawwee waraana bilisummaa Oromoo yoomillee hin cufamu hin ugguramu akkuma cufa'utti jira akkuma injifatutti akkuma diina ajjeesu akkuma booji'utti jira kanaafuu feesbuukiin cufame dhiifame miidhaa akka qabaatu qabaatellee waraanni bilisummaa Oromoo sanaaf yaaddoo qabu jechuudha. Mee dhiyoo tana ajajaan olaanaan waraan bilisummaa Oromoo gameessi waraana jedhame herregama boolichi dhengee isan lakkisuun mootummaatti harka kennate jira. Isan kees diigumsi jiraachuu wal dhabdeen jiraachuu mootummaan yookaan warri mootummaa deeggar bal'ise irraasaa ture.
Gollichi dheengee san dhiise galuu maalti santi dhaga'am yookaan wal dhabdeen ammoo deessan tun jidduu teessan hin jirti. Jaal gollichi dheengee kaleessa hoogganaa keenya ture nu barsiise nu qaree inni kaleessa rammoo mootummaatti harka kennateera inni kan inni gale zoonii kibbaa fi gaafatama ajaja waraanaa waliigalaa irraa yeroo waggaadhaan lakkaa'amu kan ani odeeffannoo qabutti naannoo waggaa 3 olii kanaaf ani zoonii kana taa'ee ajaja kana fudhatu ajaja zoonii kana jaalsanyii irraa malee jaal gollichaa irraa miti. Galuunsaa nam tokkos ta'e hoogganas ta'e gantuun inni magaatti kun waan haaraa miti jechuudha. Kaleessas ganaa ture boruus ganuu danda'a. Gantuun guyyaa bilisummaayuu hin jedhani. Kanaafi waan sanarraa guddaa ta'ullee fedhu haala isaa gadi fageenyaan kan beeku dhibdeen immoo dhibdeen zoonii keessa jiru hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana akeekaa fi kaayyoo tokkoo fi loludha. Akka kana ta'etti nuti akka waraana bilisummaa Oromootti biyya dhabne mirga dhabne ummata keenya roorrifame mirgi isaa sarbame kana deebisuudhaaf qabsoo goona malee akka waraana bilisummaa Oromootti waraanni bilisummaa Oromoo dhibdee yookaan immoo mormii inni itti furamuu hin dandeenye hin qabnu sirna qabnaa rakkoo yoo jiraate sirna keenya furanna akkasumatti ture akkamatti jirra fuulduraaf illee akkasuma jechuudha malee dhibdeen gidduu keenyatti dhalatee waraanni bilisummaa Oromoo furachuu dadhabee galu hin jiru. Ayyee dhiyoo tana kaadireen mootummaa yaayyuu turte ji sadiin dura ajajaan kan kee jaalsanyii ka jedhamu lixa Oromiyaa keessatti wal dhabde jidduutti uumamteen du'ee jedhanii jiran jaalsanyiin lubbuun jirmu du'i. Jaalsanyiin gaafa kaadireen mootummaa du'e jedhu qaamaan waliin teenye ilaalaa jirra. Maxxansa kan sooshaal miidiyaa irratti ajjeesan jira kana jaalsanyiin hin jira hin duune mootummaan immoo amalli isaa hoogganoota keenya guyyumaa guyyaan ajjeesa garuu kan isaan ajjeesan suni jaalmarroon illee du'aadhuma ture garuu inuma jira sanyiinis yeroo 2-3 du'eera innis hin duune inuma jira kanaaf kun waan hin jirre jechuudha beektaa waan godhanii fi waan jiran gaafa dhaban waan taasisan malee kun waan hin jirre jaalsanyiin hin jira gabamootti walumaan jira. Ayyee dhumirratti mootummaan Itoophiyaa kun inni sadarkaa jajjabdu gubbaa jira jedhee namni amana dhumirra maal jetta uummata Oromootiin maal jetta mootummaa bibbulchoo kana biyya Ahmadiiti maal dhaamta. Uummata Oromootiif Oromoon akka Oromootti wareegama hedduu kaffalaa ture har'as kaffalaa jira biyya kana keessatti immoo haalli biyyi kun har'atti deemaa jirtu haala akka kaleessaa sanaa miti uummanni Oromoo dammaquu qaba hidhachuu qaba tokkummaa isaa jabeeffachuu qaba kanneen mooraa diinaa keessa ta'anii lola isaan hin laallanne lola kaabaatti deemanii du'aa kan jiran gara waraana bilisummaa Oromootti dhufanii dhumaa kan jiran lola isin laallanne maqaa isaaniifu seenaa isaaniifu gaarii kan hin taane ta'uu hubatanii gara qabsoo saba isaaniitti waan qabatan qabatanii garagara bakka garaa kan jiran ilmaan Oromoo gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gara mooraa qabsoo saba isaaniitti akka deebi'an dhaamsa dhaabee darbata gama biraatiin immoo uummanni Oromoo akkuma kaleessa da'uuf golgaatee waraana isaa jabeessaa ture bira dhaabbachuudhaan waan waraana bilisummaa Oromoo tumsuudhaan walabummaa Oromiyaatiif bilisummaa Oromoodhaaf yeroo itti waliin taanee kana mirkanfannu amma jabaadhaa kan jedhu dhaamuufii barbaada. Haalli amma deemaa jiru lolli amma deemaa jiru galii keenya kan wal gaagsuunitti kanneen achi keessa qooda fudhatanillee ajabatanii gara isaaniitti akka deebi'an akkuma hoogganoonni Tigireedhaa hoogganoonni waraanaa hoogganoonni siyaasaa uummata isaanii waliin ta'anii gada deebisanii hojjechuutti jiran uummata isaanii irratti hojjetanii uummata Oromoodhaaf akka hojjetan gaafatama seeraa fi gaafatama seenaa jira akka of baraaran dhaamsa isaanii dabarsaa jechuudha. Dhaamsi gabaabaan ati mootummaa bibbulchuuf dabarsitu yoo jiraate kanumaan xumurra. Akka mootummaatti bibbulchuutti hin jiru dandeettii isaas ittiin qabu caalaa isaa diigameera kanaafuu biyya kana rakkoorra buusuurra biyya kana caala balaarra buusee rakkoo namaa biyya kana keessatti gaaga'amni siyaasaa waraanaa addunyaa irratti ta'ee hin beekne akka hin taane uummata kanarratti daba seenaa fi daba seenaa akka kanaa dalagee waan inni ta'u waan inni itti baqatu hin jiru harka kennachuu qaba yoo harka kennate furmaatinni baqatee lafa inni naqu hin jiru guyyoo. Ayyee ajaja ittaanaa waraan bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessaa hatay ab jireenya waan si gaafadhu waan natti himtee fi ulfaadhu galatoom. Ulfaadhu illee nagaa argatu guyyoo.